Yo ya shama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota channel YouTube kiyaa kun channel YouTube Nasru Abbaa Hojii kan Nasru businessman iti. Akkuman video duratti irratti isiniif kaayee jiru inshallah meeshaalee babbareedoo dhiyeenya kana hojjenne keessa buleetiin teenya takka biyyoormaa irraa meeshaalee hedduun biraa xalabatte isaan sana keessa saffisatti algaa kan yookaan siree kana fakkaatu kan hojjenne irraa mee siree kana walumaan kan ilaalu ta'a. Akkuma agartan kana sireen kun meetira 80dhaan dalagame. So akka waliigalaatti siree kana fakkaatu kan hojjennee umurree haala kana fakkaatuun completely ofirraa lafa kennee jirra jechuudha. So namoonni meeshaalee akkana kana barbaadan meeshaalee qulqullina qaban gatii madaalawaa ta'een with free delivery wajjin namoonni barbaadan kara channel YouTube kiyyaa akkasumas kara channel TikTok kiyyaanis akkasuma immoo kara channel YouTube Ummuu Ajabii fi channel TikTok Ummuu Ajabiinis nu argachuu ni dandeessanii. Kara channel YouTube kiyyaatillee beekamaadha akkasumas channel TikTok kiyyaa akkuma beekamu bifa haaraa irra jira. Channel TikTok kiyyaa kan Nasru businessman kan Nasru Abbaa Hojii jechuunis gosin tanna argattanii hojiilee kana fakkaatan shaashamannee qofa keessa miti kuyyaraas nageellees bulbulaa ila maqiititti achiran haga arsii bahaa keessa qarshaa muunessaatti asii naga dheeraa awaash bira dabarree jirra hanga arsii roobeetti hanga baalee roobeetti kan hunda deemaa jira. Namoonni biyya keessa biyya alaa jirtan dhufte keessan kanneen meeshaalee manaa kana hundate algaa biffee doolaaba dressing kitchen sofa majlis everything namoonni meeshaalee kanneen barbaadan kara channel YouTube kiyyaatiin lakkoofsa bilbilaa kiyya ni argattu waan ta'eef kara WhatsApp fi kara Telegram tiin dubbisuudhaan meeshaalee nurraa argachuu barbaadan kamiyyuu ni argattu. Akkasumas meeshaalee elektirooniksii firiijii oovniiwwan wantoota garaagaraa eeleewwan biddeena eeleewwan daabboo waanuma barbaadan kamiyyuu nu biraa gatii madaalawaa ta'een ni argattu. Kun channel YouTube Nasru Abbaa Hojiiti. Akkuma beekamu kanaan duras meeshaalee hedduu isiniif dhiyeessaa turreerra ammas dhiyeessaa jirra jechuudha. Haa ta'uuti viidiyoo reefii sanarratti kan isin agarsiisaa ture doolaabota qofa amma immoo algaa bareedduu tana irratti jaba isiniin jennee jirra. Mee viidiyoo tana ilaalaa waliifis hiraa koomentii sirriitti nuuf kennaa. Kun channel YouTube Nasru Abbaa Hojiiti.